Namoonni tokko yeroo qorumsitti baay'atu qorumsa sanatti gadi ba'anii loluudha mannaa. Addaan itti ba'anii falmachuudha mannaa mataa qabatanii boo'anii biyya gadhiisanii adeemuu barbaadu. Namni baay'een manaa ba'aa, hojii jalqabaa, karaa jalqabaa dhiisee irraa bada. Kanaaf har'agaa barumsa irra sin barsiisu kan irratti baay'ee sin gargaaraa jedhee tana namana. Hojii hojjechuun barbaachisaadha. Utuu hojjetanii loluun barbaachisaadha. Utuu lolamanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Lolli waan jiruuf hojii hin dhiifnu. Hojii waan jiruuf lola hin dhiisnu. Macaafa Nahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Warri dallicha Nahimiyaa wajjiniin ijaaran hundinuu mudhii isaaniitti billaa hidhataniitu ijaaru turan jedha. Harka isaanii irratti gadduumi yookiin madooshaa, mudhii isaanii irratti billaa yookiin immoo hidhata lolaa qabu turan. Kun maal agarsiisa? Lolaafis qophaa'oo, hojiidhaafis qophaa'oo turan. Irraa lolaa, dallicha irraa lolaa, mul'aticha irraa lolaa hojii isaanii itti fufu turan. Waan tokkoon isinii mirkaneessa. Dhugaan tokko dhugaa bara baraan jiraatudha. Hamma addunyaa kanarra jiraannutti lolli nurraan dhaabatu. Sadarkaa kamirrayyuu yoo dhaabanne, yoo sooromne sadarkaa sanatti dhufa, yoo hiyyoomne sadarkaa sanatti dhufa, yoo gabroomne sadarkaa sanatti dhufa, yoo bilisoomne sadarkaa sanatti dhufa, yoo aangoo qabaanne sadarkaa sanatti dhufa, yoo aangoo dhabne sadarkaa sanatti dhufa. Lolli hospitaala jira, mana hidhaa jira, waldaa jira, lafa nagadaa jira, lafa qonnaa jira, maatii keessa jira, gaa'illi keessa jira. Kanaaf jireenya dhiisnee baqannamoo itti fufnee lolla. Hoggantummaan lolaa hojjechuudha. Hojjetaa immoo loluudha.